Ashimni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin egaa dhibee gilaakoomaa irrattidha kan xiyyeeffannu. Hospitaala Ispeeshaaltii Waliigalaa Minilik lammaffaa keessattidha kan argamnu. Egaa gilaakoomaan maalidha? Bifa kamiin namoota hubaa jira kan jedhu isin biraatiin ni qaqqabsiisna. Ogeessi kana irratti gorsa bal'aa nuuf ni kennu. Gara ogeessaa osoo hin deemin dura garuu namootni egaa dhibee kanaan agartuu ija isaanii haga dhabuutti warri ga'an baay'ee isaaniitu jiru. Kun maaliifidha? Sariitii yoom yaalamuu qaba? Guutummaa guutuutti immoo yaalamee dhibee fayyuu danda'uudha wanti jedhu isin biraan qaqqabsiisaa waliin turtii ni taasisna. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan egaa affeerraa keenya kabajaatii keessaa isin. Sheikh Ahmed Hussein Idatu Idawu walitti niititi haadha warraati. Maskaram tamsi jammare fiduu jammarre dura bica hubaa kanneen tuqabee isarraa yaalamtee kaatee fayyiteet bakka gabaa lagu gabaa baate guyyaa namusi galteetuma dhibamte halkan bakka keessa nyaata mataa kana keessa nyaata imimman keessa jiga kana kinini mana itti eenyu yaale kinini xabbitaa kana guyyaa qabu jedhee dawwalee gaafadhis bakka itti dhibee kaayyaa itti yaalchisisan gaafadheeti bakka akkana farmaasii akkana dhaqaatii achitti bilbila jedheeti naa kennisiise isa itti galab jetteeti isa itti buufnee jennaan hin bultee raftee gaafa kaan giraarii fide baatu achi fide arguu dhabdeeti bakka achi fide achitti ijuma bichaa yaalan bakka qorsa hin ajajanii qorsi bichaa hin argamu diida deemnee sodheetiin binna akkasii gaafa gimbooti bulii 28tti riifeeriyas mucaaf maarree asitti ilaalanii riifeeriyas saafamisa ilaalaniiti bakka qoratanii ilaalanii meeshaan achirraa mallee qaxaroo beellama akkana godhanii madaanitti nu ajajin madaanitti san qaqqamallee dhiinni ol ka'eera jedhanii san madaanitti nu ajajaniiti madaanitti san dhiinni sun gabbu deemee jennaan lama operaasyoonii haa waraabbamu keessaa jedhaniiti hiikaa kana bitaa jedhanii nu farramsiisaniiti roobii torbaan roobii dheengadda taree kana operaasyoonii godhamte amma haga qorsa kana itti kaan operaasyoonii godhamte qorsa lawwaxanii ajajaniitiin jedhani dhukkubbii jammartee isiin qaran cadhifteeti isiin dhukkubbii jammarte bakka hoosisuu jammarti kan mina bakka andomsii fayyoo namni tanaan dura akkas dhibameeru haa hin deebiti tana yoo dhaqqabaniitiin jedhan qara wal harkifti ammallee akkuma baduuf wal harkifte san deebi'uuf wal harkifti jedha warri muuxannoo qabu. Naa waan akkasii tasfaa akkasii gooneetiin deemaarra isatu tokkocha yaalamaarra kun hin argu jedhaniira. Naa dhibee akkanaa kan yoo nama qabeetiin jedhe namni ummanni keenya akka gara mana yaalaa daddafeetiin gara mana yaalaa akka deemee yaalamu mallattoo isaa ofirraa argineetiin jenne gara mana yaalaa deemnee yaalamuu fi qophii jira. Adda idaatuun egaa yaala isaanii yeroodhaan jalqabuu dhiisuu yookiin ammoo yeroo yerootti irra deebi'anii of qorachiisuu dhabuurraan kan ka'e iji isaanii tokko guutummaa guutuutti arguu dadhabee jira. Inni lammaffaan immoo yaala argachaati kan jiru. Ta'us garuu erga sadarkaan isaa baay'ee deemeeti kan isaan yaalamaa jiran. Bu'aa gaarii argachuu fi qorannoo yoom jalqabuu qabna kan jedhuu fi wantoota kana fakkaatan ogeessaaf gaaffii ni kaasna. Isinis sanarraati waan guddaa ni hubattu. Amma isa xumura qophichaatti nu faana bu'aan affeerraa keenyadha. Doktor Walaabir. Ani Doktor Gaaddisaa Asfaawwan jedhama. Hospitaala Minilik lammaffaatti ogeessa ispeeshaalistii yaala ijaati jechuudha. Tole guyyaa irraa gilaakoomaa irratti nu mariisisuu fi hubannoo bal'aa nuu kennuu fi eeyyamamaa waan taateef baay'ee galatoomsiin jechuun barbaada. Galatoomaa isinis. Tole kallattiin gara marii keenyaatti haasofnu
dhibeen gilaakoomaa biyya keenya keessatti baratamaadha. Baadiyyaaf magaalaatti hin jiru. Namoota baay'ee ittiin yeroo hubamu in argina. Gilaakoomaan maalidha? Isin warri fayyaa maal jettanii hiiktu gilaakoomaa? Egaa akka saayinsiitti akkaataa itti ibsamu hin qaba. Garuu salphaadhumatti akka namaaf galutti ibsuudhaaf gilaakoomaa jechuun dhibeewwan garaa garaati. Garuu dhumarratti dhibeewwan garaa garaa kun deemanii warra narvii ijaa miidhan jechuudha. So ka'umsa garaa garaa qabaachuu danda'a, haala garaa garaatiin dhufuu danda'a. Garuu dhufee dhumarratti dhibeewwan narvii miidhan kun narvii ijaa jechuudha. Walumaa galatti qabatamanii gilaakoomaa jedhamu jechuudha. Afaan baratameen garuu yeroo baay'ee dhiibbaa ijaa jedhamees in ibsama jechuudha. Maaliif akkas jedhama yeroo baay'ee yaala amma jiruutiin irra jireessaan kan irratti xiyyeeffatamee to'atamuudhaaf yookiin gadi buusuudhaaf kan yaalamu dhiibbaa ijaati jechuudha. Kanaafuu al tokko tokkos dhiibbaa ijaan ol ka'aa jedhamee yeroo itti ibsamutu jira. Walumaa galatti garuu dhibeewwan baay'ina qabaatanii garuu dhumarratti narvii ijaa miidhan jechuudhaan ibsuu hin dandeenya jechuudha. Akkuma dhiibbaa dhiigaa jedhamu dhiibbaan ijaas jira jechuudha. Qaama keenya keessa dhiibbaawwan baay'eetu jira. Dhiibbaa jiraachuun akka sirriitti qaamni sun hojjetuudhaaf dirqama jechuudha. Sammuu keessa dhiibbaan hin jira, qoma keenya kana keessas hin jira, garaa keenya keessa illee hin jira dhiibbaani. So ija keenya keessatti dhiibbaan ijaa barbaachisaadha. Garuu amma noormaal jedhamutu jira. Yeroo baay'ee yagguu safarru dhiibbaan ijaa keenya 10 hanga 21 inni jiru noormaal jedhameetu ibsama jechuudha. Inni kun guyyaa guyyaatti iji keenya hojiin yookiin dalagu sanaaf dhiibbaan kana gidduu jiru gaarii yookiin barbaachisaadha jechuudha. Gilaakoomaa inni jennu yookiin dhiibbaa ijaa ol ka'an jennu kun immoo kanaa ol yeroo deemu sanaa amma barbaadamu ol gaafa deemu narvii keenya gara miidhuutti kan deemu ta'a jechuudha. Malee dhiibbaan barbaachisaadha dirqama. Akka malee hin ta'e malee noormaalii jira jechuudha. Hin jira ta'ee noormaalii hin jira. Tole egaa mee ka'umsoonni isaa maalidha? Wantootni kanaaf sababa ta'an tariitii qaama keenya keessa koolistirooliin gaafa dabaludha moo sababoota gara garaatu jira moo sana mee ibsi? Akkuma dura kaasuuf yaalli egaa gilaakoomaan ka'umsa garaa garaa qabaata. Umuriin itti gilaakoomaan uumamuu dhaloota ijoollee reef dhalattuu kaasee amma jaarsa nama raageetti illee gilaakoomaan mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkuma umurii isaatti ka'umsi isaas garaa gara ta'a. Ijoolleen reef dhalattuun kun akkaataa uumama ijaa qaamni ija keessa amma dhangala'aan ija keessa jiru hin jira. Dhangala'aan kun qaamni oomishu jira. Qaamni immoo dhangala'aa sana gara alaatti baasu hin jira jechuudha. So uumama kanarratti yeroo rakkoon godhatu yookiin baay'inaan yoo oomishan yookiin immoo wanti oomishame sun gara alaatti bahuu dadhabu ijoollee keessatti illee gilaakoomaan uumamaan konjinitaal gilaakoomaan jennu jiraachuu danda'a jechuudha. Umuriin akkuma dabalaa deemu immoo ijoollee mana barumsaa galanii kaasee ijoollee hanga tiineejarii yookiin gara umuriin isaanii hanga 19-20 jiran kana keessatti immoo gilaakoomaan ka'umsa garaa garaa qabaachuu danda'a ammas jechuudha. Dawaa garaa garaa namoonni fudhatan dhibee garaa garaatiif ta'uu danda'a. Dawaa yeroo fudhatan akkuma sila jenne dhiibbaa ijaa sana ol kaasee gilaakoomaa illee fiduu danda'a jechuudha. Irra jireessaan garuu gilaakoomaan yeroo baay'ee umurii wajjin wal qabatudha jechuudha. Namoonni umuriin isaanii akkuma dabalaa deemu dhiibbaan ijaa isaaniis umurii wajjin carraa dabaluu hin qaba. Kun yeroo keessa gilaakoomaa carraa fiduu hin jiraata jechuudha. So ijoollee xiqqoo kaasee amma nama guddaatti hin jira garuu ka'umsa akkuma umuriitti akkuma haala dhibee kan biraa dabalata qabaachuu fakkeenyaaf sukkaara dhiibbaa dhiigaa kallattiidhaan gilaakoomaan fidanii garuu gilaakoomaa akka inni dhufuuf ka'umsa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu ka'umsa garaa garaa hin qaba. Umuriinis maaliinis adda qooddee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Tariitii namoota umuriin isaanii raagii yookiin ammoo umuriin isaanii ol ka'aa irratti kan inni baay'atu maybe dhibeewwan garaa garaa umriidhaan ol qabatanii dhufan warri kiroonik diiziizii jedhaman warri yaalamanii guutummaa guutuutti fayyisuu hin danda'amne yeroo dheeraa qorichi waan fudhatamuuf dhalata. Egaa yeroo baay'ee dhibeewwan kiroonik diiziizii jennee kan kaasnu kan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa, kan akka koolestirooliin dabaluu warra kanaa wajjin wal qabateeti. Akkuma sila siin jedhe isaan kun kallattiidhaan gilaakoomaatiif sababa miti.
Garuu namoonni dhiibbaa dhiigaa sukkaara qabanii gilaakomaadhaaf saaxilamoodha. Namoota warra kana hin qabne caalaa jechuudha. Garuu kallattiidhaan gilaakomaadhaaf ka'umsa jennee hin fudhannu. Dhibeewwan garaagaraa yeroo qabaatan immoo namoonni ammas dhibeewwan sanaaf dawaa fudhachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni asmaa dhibee asmaa qabu tokko asmii sanaaf qoricha fudhachuu danda'a. Qorichi kun yeroo dheeraa yoo fudhatame akkuma kana dhiibbaa ijaa ol kaasee deebisee gilaakomaas fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu umurii dabaluu wajjin akkuma jette kiroonik diziiziin kun jiraachuu danda'a. Lammata immoo qoricha dabalataas yeroo isaan itti fudhatan jiraata waan ta'eef inni kunis ka'umsa gilaakomaa ta'uu danda'a. Irra jireessaan garuu umuriin isaa dabalu pireeshariin ijaa yookiin dhiibbaan ijaas waan dabaluuf ka'umsaan irra jireessaan isa kana jechuudha. Ka'umsi isaa yookiin sababoonni isaa warra kana yoo ta'an dooktar addumatti immoo namoonni gilaakomaa kanaaf saaxilamoodha jalqaba irratti warri kun saaxilamoodha dhibee kanaaf warri jedhamanii tariitii warri adda baasuu dandeenyu jiru haala jireenyaatiin ta'uu danda'a sababa garaagaraatiin namni kun dhibee kanaaf saaxilamaadha warri jedhamu jiru. Gilaakomaan egaa dhibee kan biraarraa wanti adda isa godhu sadarkaan ikoonoomii namaa maal kun yeroo baay'inaan yeroo qoratamu namoonni ikoonomiin isaanii yookiin sadarkaan galii isaanii gadi bu'aa irratti mul'ata. Kana jechuun garuu warra kaan irratti mul'atu jechuu miti. Gilaakomaan akkuma siilasiin jedhe umuriidhaanis addan baasu, dhiira dubartii jedhee addan baasu, naannoo jiraataniin addan baasu hundumtuu gilaakomaadhaaf saaxilamaadha jechuudha. Irra jireessaan xiqqoo ishee warra galii giddu galeessaaf gadaanaa qaban irratti baay'inaan haa mul'atu malee garuu kamiyyuu nama sadarkaa kamirra jiru irrattiyyuu mul'achuu wanta danda'udha jechuudha. Mallattoowwan akkamiin agarsiisa laata namni tokko dhiibbaa ijaa yookiin immoo gilaakomaa kanaaf saaxilameera haa jennu nama sanarratti mallattoowwan akkamii yeroo ofirratti arguudha gara mana yaalaa deemee qorannoo eegaluu kan inni qabu. Gaaffii gaariidha. Gaaffii sirriitti xiyyeeffannoo argatee namni hubachuu qabu jedhee yaadu gaaffii isa kanadha. Maaliif gilaakomaan irra jireessaan yookiin parsentaa 90 ol gilaakomaan mallattoo hin qabu. Mallattoo hin qabu. Homaa mallattoo tokkoyyuu hin qabu. Ija hin diimessu, dhukkubbii hin qabu, waan nama quqquuqu hin jiru, waan isa dhibu agartuu ijaallee hin hir'isu. Amma namni tokko ilaaluu danda'ullee hin hir'isu. Garuu maal godhaa? Itoo nama sanatti hin beekamin, nama yaalamu sanatti hin beekamin jala jalaan narviin isaa miidhamaa deemaa jechuudha. Yerootti namni sun ofirratti baree agartuun koo maal ta'e kanatti duumessaa'u ta'e arguu hin dhabe jedhee yogguu namni sun ofirratti baree sadarkaan isaa deemeera jechuudha. Kanaafuu sirriitti namni hubachuu kan inni qabu gilaakomaan mallattoo maayyuu hin qabu. Iji keenya fayyaadhuma jennee ganama baanee manatti galgala galuu dandeenya jechuudha. Mallattoo tokko malee gilaakomaa garuu qabaachuu dandeenya. Kanaafuu namni kamiyyuu keessumaa namoonni umuriin isaanii waggaa 40 ol ta'e waggaan isaanii 40 gadi isaa ta'u malee immoo namoonni maatii keessaan gilaakomaa qaban isaan kun sirriitti hubannoo kanaa qabaatanii yeroodhaan yoo xiqqaate mallattoo tokko yoo hin qabaatiin waggaatti al tokko ija isaanii gilaakomaan jiraachuuf dhiisuu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif mallattoo tokko hin qabu. Namni waanuma xiqqishuu iji isaa hodii mate namni fiigee dhufa hospitaala yeroo baay'ee. Gilaakomaan garuu mallattoo homaa tokkoyyuu hin qabu waan ta'eef namni baay'een sadarkaan isaa erga deemeeti kan inni ofirratti baree mana yaalaa dhufu. So ergamtii sagantaa keessan kanaayyuu isa kana ta'uu qaba jedhee yaada. Ergas baay'ee guddatee sadarkaan isaa. Yeroo baay'ee nu bira namoonni dhufan sadarkaa qaba gilaakomaanii. Sadarkaa jalqabaa jira, sadarkaa giddu galeessaa jira, sadarkaa olaanaan jira. So yeroo baay'ee namoonni kanatti yookiin hakiimni namni dhimma biraaf dhufee hakiimni gilaakomaa achumaan ilaalee fi yoo ta'e yookiin immoo akkuma kana namoonni awarenessii kanaa qabaatanii yeroodhaan dhufanii ilaalaman yoo jiraatan irraan kanaaf yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu sadarkaan isaa giddu galeessaa fi isaa ol yeroo ta'e namoota dhufanidha. Mee sadarkaawwan isaa kana haa ilaalluuti inni jalqabaa inni giddu galeessaa fi inni olaanaan jedhamu kun garaagarummaa akkamii gidduu isaanii jira akkamitti sadarkeessame immoo? Egaa sadarkummaan isaa kun yeroo baay'ee ogeessaanidha kan sadarkaan isaa kennamu. Akkuma isin jedhee mallattoon isaa hamma ol ka'ee deemutti mallattoo garaagaraa waan hin qabaanneef dhukkubsataa irratti sadarkaa isaa beekuun hin danda'amu. Qorannoo mana yaalaatti gaggeeffamuudha jechuudha. Narviin kun ammoo miidhamee jira.
persentaa dhibba narviin hojjetu keessaa persentaa meeqatu jira kan jedhu adda baheetu kun amma kana jedhama. Dabalataanis sadarkaa arguu namicha sana visual acuity isa jennu kana wajjinis walitti finne sadarkaa isaa gilaakoomaan kun kan jalqabaati giddu galeessaa ol ka'aadha jennee akkasitti adda baasuu dandeenya qorannoo barbaada jechuudha. Tole egaa namoonni sanyii isaanii keessa jiru warra akkasii warroota saaxilamoo jedhaman jalqabarra jiran keessatti akka ramaduu dandeenyutti nu hubadheeni qorannoo isaa taa dhufnuti namni tokko mallattoo mul'isu jenneerra tariitii akkuma tasaa otoo sadarkaan isaan guddatini gara mana yaalaa cheekaappiimaaf of ilaaluumaaf ijasaa dhufee jennu. Sadarkaa jalqabaarra inni jiru sun irratti yoo argame jalqaba qorannoo isa kam taasisuu qabu isa kamtu rikamandi godhamaa caalaatti. Akkuma waliigalaatti namni kamiyyuu sababa kamiifiyyuu hospitaala yookiin yaala ijaa yoo dhufe gilaakoomaatu ilaalamin hin deemu. Baay'ee matti deemamee akka nama gilaakoomaa qabutti ilaalamuu haa baatuyyuu malee gilaakoomaa wantooti agarsiisan fakkeenyaaf sadarkaan narviinsaa irra jiru dhiibbaan ija isaatii hammam kan jedhu xiqqoo yoo ta'e kan ilaalameetu deema jechuudha namni. Garuu wanti shakkisiisaan isaan kana lamaan irratti yoo argame itti dabalataan qorannoowwan gaggeeffamu hin jira jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu yeroo mana yaala ijaa dhufu jalqaba sadarkaa agartuu isaatii yookiin visual acuity isa jennu kana fudhanna. Amma arguu danda'u jechuudha? Namni tokko istaandardii qaba meetirii 6 irra taa'ee ija isaa tokko qabatee ija isaa tokkoon wantoota chaartii yookiin gabatee irra jiran sana hammam lakkaa'uu danda'a kan jedhu isa kana dandeettii arguusaa yookiin visual acuity jenna jechuudha. Isa kana hammam ilaala kan jedhu ija lachuu wal jijjiirree fudhatama jechuudha. Itti aansee dhiibbaa ijaa yookiin intraocular pressure isa jennu kanatu fudhatama jechuudha. Isaan kun istaandardiidha waan ta'eef nama hundumaaf iyyuu hin fudhatama jechuudha. Asuma irratti iyyuu pireejariin yookiin dhiibbaan ijaa isaa dabalaa dhawatee gilaakoomaadhaaf shakkamaadha namichi kun yookiin namni yaalamu kun jenneetu itti aansinee wantoota ilaalaman ilaallaa jechuudha. Kanaafuu fuuldura ijaarraa wantooti gilaakoomaaf isa saaxilan hin jiramoo hin jiru kan jedhu meeshaa kanaan slit lamp baayoomaayikirooskooppii jedhama kuni meeshaa kanaan ilaalama jechuudha. Isaan booda immoo ijatti cooba ijaa gochuudhaan duuba ijaa, narvii ijaa, reetinaa ijaa kutaawwan kun narviin ijaan kun duuba irratti qaama ija keenya keessaa duuba irratti argama waan ta'eef cooba ijaa argatti goonee booda narvii sana sirriitti sadarkaa isaa adda baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kana wajjin gilaakoomaaf wanni shakkisiisu yoo argame garuu dabalataan visual field yookiin immoo namni tokko fuuldura wanna jiru tokko ituu ilaalu gara bitaatti gara mirgaatti ituu ija isaan sochoosiin oliif gadi ituu ija isaan sochoosiin hagam ilaaluu danda'a kan jedhu isa qorannoo sanatu geggeeffama jechuudha. Isaan kun walitti dabalamanii wal deeggaranii narviin kun miidhamaa jira kan jedhu yoo agarsiise gilaakoomaadha yaada jedhutti deemna gara yaaliitti deemaa jechuudha namni kun. Egaa gara yaala isaattis hin dhufna. Mee garuu gara yaala isaatti osoo hin seeniin dura namni tokko dhibee kanaan qabame yeroo gaarii jedhamu inni itti yaalame bu'aa baay'ee gaarii jedhamu argachuu danda'u guutummaa guutuutti dhibee kanarraa fayyuu kan danda'u yoo sadarkaa isaa kamirratti dhufedha. Moo sadarkaa isaa dhumaarra gahee yoo dhufeyyuu namni kun guutummaa guutuutti fayyuuf carraa qaba. Gilaakoomaa egaa dhibeewwan kan biraarraa wanti adda isa godhu sila mallattoon qabu jenneerra lammata irratti haala amma saayinsiin irra ga'een sadarkaa saayinsiin irra ga'een ammaatiin gilaakoomaa hin yaalama yookiin hin to'atama malee fayyisuun hin danda'amu. Guutummaa guutuutti hin fayyu jechuudha. Fayyuun hin danda'amu. Garuu akkuma jenne gilaakoomaan suutuma suuta wanta dabalaa deemu waan ta'eef to'annee iddoo wayii irratti yeroo dheeraadhaaf akka inni turu gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu namni tokko gilaakoomaan isaa sadarkaa jalqabaas giddu galeessaas olaanaas yoo ta'e haga danda'ametti sadarkaa sana irratti akka inni turu gochuudhaaftu yaalama malee duubatti deebisanii narviin takkaa miidhamee deebisanii fayyisuun haala amma sadarkaa yaalii amma jiruutiin wanta danda'amu miti jechuudha. Kanaaf namnis baree miidhaan guddaan irra hin ga'in deemee yaalamuu qaba ilaalamuu qaba kan jechaa jirruufis kanaaf jechuudha. Nolfata jechuudha. Tole daawwattoonni keenya dhagaa jiru nolfatu baraaramtaniitti jennee yaadna. Mee
ittisa isaatti haa dhufnu doktor akkamitti tariitii karaa ittiin dursinee ittisuu dandeenyu jira akkitti ija keenya kunuunsannee dhibee kana dursinee ofirraa ittisuu dandeenyu jiraata laata. Ittisi gilaakoomaa egaa akka dhibeewwanii tiraakuumaa dhibeewwan garaagaraa kana yoo kana gootan ofirraa ittisuun hin danda'ama kan jedhu hin jiru ammaatti. Walumaa galatti fayyummaa qaama keenyaaf of eeggannoowwan nuti goonu fayyummaa ija keenyaafis gaariidhuma. Nyaata madaalawaa nyaachuun, qulqullina ofii eeggachuun garuu ispeesifikaalii gara gilaakoomaatti yoo dhufne wanti gochuu qabnu iskiriin ta'uu yeroodhaan ilaalamudha. Inni guddaan isa kana. Ijoollee irratti ijoollee xixiqqoo keessatti yeroo dhalatan ilaalchisuun gaariidha. Qaama qabaachuuf dhiisuu isaanii. Qabatanii dhalachuu hin danda'u jechuudha daa'imman? Ijoolleen wajjin yeroo dhalatan kana akkuma sila sii kaase qaamni bishaan ija keessaa oomishuu hin jira, qaamni immoo baasu hin jira waan ta'eef qaamni baasu kun amma wantoota garaagaraatiin uumamaan yoo cuccufamee bishaan keessa jiru dhiibbaa ijaa sana dabalaa deema jechuudha. So kun konjenital gilaakoomaa sana fiduu danda'a. Kanaafuu ijoollee isaanii ijoollee keessatti hin dhufu wanti jedhu hin jiru. Ijoollee irratti keessumaa gilaakoomaan ijoollee xiqqoo kan nama guddaarra mallattoo qabaachuu danda'a. Mallattoon isaas maal inni yeroo baay'ee ijoolleen kun ifa sodaatu. Ija banachuu sodaatu jechuudha ifa keessatti. Ija banachuu hin sodaatu. Iji isaanii kun baay'ee akkanatti hin sochooti jechuudha. Lillibsatu amma. Baay'ee amma lillibsachuu kana hin qabaatu. Suutuma suutaan immoo iji isaanii kun kan ijoollee kaanirra guddaa ta'aa dhufa. Saayiziinsa? Maaliif ijoolleen dhalattii amma waggaa 2-3tti iji ishee guddataa deema. Kan isaanii immoo pireeshariin kun dhiibbaan kun waan jiruufi salphaamatti dhifameetu iji isaanii gurguddaa ta'a jechuudha. So kanaafuu ijoollee xixiqqoo taatee mallattoo kan biraa malee ifa sodaachuu kana sirriitti lillibsachuu kana hin qabu taanaan isaanillee dafanii ilaalchisuun gaariidha. Kan biraa qorichoota akka argan fudhachuu dhiisuudha. Ittisa isaarratti qorichoonni dhiibbaa ijaa keenya dabalan baay'eetu jira. Kanas miif fudhataman wantoonni tokko tokko hawaasa keenya irratti immoo aadaan hin taane kan baratamee jiru maal inni wanni xiqqoo ija keenya irratti yoo argine mallattoo yoo argine faarmaasiitti illee namoonni baay'inaan qoricha dhaqanii waan faarmaasiitti argatan fudhachuun kunis hin jira. Kan cobu sana jechuudha. So qorichoonni kun irra deddeebiitiin yoo fudhataman isaan keessaa tokko tokko gilaakoomaadhaaf illee nu saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaafuu rakkoon ijaallee yoo jiraate rakkoon kan biraas yoo jiraate qorichi fudhataman hakiima wajjin ituu gorfamanii hakiima biraa fudhatanii karaa ittiin ittisan keessaa isa tokko jechuudha. Irra jireessaan garuu akkuma jennee mallattoos maalis waan hin qabneef ittisuudhaaf waan addaatu hin ta'in namni sun qabaachuu dhiisuusaa yeroodhaan adda baasee ilaalamuutu gaariidha. Tolega amma gara goolabaatti dhufaa irra doktor yaala isaasiin wal qabatee waan jiru nuuf kaasiiti. Asumaan gaaffii koo xumuraanii gara xumuraatti yoo wanti itti dabaluu barbaaddu jiraate immoo carraasaan sii kenna. Egaa yaaliin gilaakoomaa akkuma sila kaasne kaayyoon isaa gilaakoomaan yookiin sadarkaan narviin ijaa sun itti miidhame suni sadarkaa jirurraa akka turu yookiin immoo baay'ee suuta jedhee akka dabalu sana gochuudha jechuudha malee duubatti deebisuudhaaf ammaatti yaaliin jiru hin jiru. Kanaafuu sadarkaa jalqabaa irratti wanti ittiin yaalamu coba ijaati jechuudha. Qorichoonni coba ijaa kun wanni yaaluu dandeenyu dhiibbaa ijaa sana gadi buusudha. So cobi ijaa kun gosoota garaagaraatu jira. Isaaniin fayyadamneetu dhiibbaan ijaa akka gadi bu'u gochuudha jechuudha ni jalqaba. So qoricha tokkoon jalqabuu dandeenya, qoricha lamaan jalqabuu dandeenya, 3-4 ammasitti deemuu danda'a jechuudha. So gosi qorichaasaa. Isaan kana fudhataa namni seeraan fudhataa tu jiru dhiibbaan ijaa sun sadarkaa narvii miidhama narvii isaa wajjin wanta walgitu wanta barbaadamu ta'uudha yoo baate sadarkaa itti aanutti darbuun hin danda'ama jechuudha. Sadarkaan itti aanu maal inni gosuma gilaakoomaa jiru irratti hundaa'e leezarii kan jedhamu hin jira maashiniin ifa kana walitti fidee karaa cuccufame tokko banuudhaaf akka ija keessa dhangala'aan jiru sun gara alaatti ba'u gochuudhaaf wanti hojjetamu jiraachuu danda'a. Leezariin kanaan alatti immoo taansee opereeshiniidha jechuudha. Tole baay'ee galatoomii ogummaa keerraa beekumsa keerraatti waan bal'aa nuuf qooddeetta. Hawaasni yoo tarii hojiirra oolchee waan guutummaa guutuutti dursee of ittisuu danda'us nuuf kaasteetta.
yeroo kee waan nu qooddeef baay'ee galatoomi jechuun barbaada. Ayyasin illee galatooma. Hayyee daawwattoota keenya dhibee gilaakoomaa ilaalchisuutiin guyyaa irraa egaa ogeessa waliin turtii taasisne irraati hubannoo bal'aa akka argattan abdiin keenya guutuudha. Namootni dhibee kana wajjin jiraatan illee gorsa ogeessaa sirriitti hojiirra oolchuutiin ija keessan oolfadhaan dhaamsa qophii keenyaatii mata duree birootiin torban haga walitti deebinutti nagaatti.